Paartii biyya kana hin ceesisaa kan jedhu uummanni sin beeka. Nutis immoo keessoo keenyaan jechuudha. Amma nurraa darbee dhaloota fuulduraatiif illee kan abdii ta'u jennee kan abdannee jirru filachuudhaaf itti gammannee jirra. Kaardii koollee haala gaariidhaan bakka qulqulluu kaa'ee kan maatii kootii illee kan ollaan koollee akka jarri hin ganne guyyaa sana sagaleen tokko biyya kanaaf barbaachisa waan ta'eef haala qulqulluu haala gaariidhaan akkanatti qabadheetan jiraan. Bara kan bifa qulqullina ta'een bifa walqixxummaatiin haala paartileen nu filadhaa walqixxummaadhaan sosochii nu filadhaa gaggeessaa jiru jecha. Duraanii paartiin siyaasaa yeroo magaalaa keessa naanna'anii duulana filadhaa gaggeessanu hin sodaachifamu ture. Baran ammoo firiidhaan magaalaa hunda keessatti baanarii jaraa maxxanfatanii mallattoo jaraa maxxanfatanii paartiin kamiyyuu sochiirra jiru kan baranaa addan jedha. Gaafa 24 paartii noof ta'a jennu paartii noo ceesisa jennu filachuudhaaf qophii. An baranaan si'a sadaffaa filachuurra jira. Sochiin baranaa immoo baay'ee mijataadhas. Haala dimokiraasawaa ta'een filachuudhaaf qophoofneerra.